sagaltamii shan sagal Manteema mindagatiin deekka jirtu imaammaddu gara guddinaatti yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko Ermiyaas Asaawoo sagaltamii afur yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu Beekamtii addaa hin qabnu hojjetaa waajjira bulchiinsaati hojii kominikeeshiniitiin jechuudha. Waajjira qofaa miti aanaa illee beeksisuu wajjin wal qabatee tattee kominikeeshinii godina hojiilee wal qabatee pilaastika wajjin qabatee ni argina. Fuuldura barumsaa dhabuun qalbii kaara doomsaay fira lagachisee diinaaf si bobbaasaay fidda gatinaa barnootaa jabeessaa. Keessattuu guyyaan irraa kun guyyaa seena qabeessa jechuudha. Akka biyyaatti akka Itoophiyaatti guyyaan kun waa malee miti jechuudha. Guyyaa kenna tajaajila abbootii dhimmaatti seektara keessatti keessummachiifnuu fi guyyaa abbaan dhimmaa keenya nurra gammachuu guddaadhaan nurra ittiin deemu keessattuu hanqinoota bara 2015 keessatti nu qunnamaa ture if duuba darbinee sammuu haariyaan 2016 keessatti ilaalcha qulqulluudhaa fi ariitiidhaan badhaadhina maatii keenya mirkaneessuudhaaf keessattuu hojjetaan mootummaan waajjira bulchiinsaatiif waajjira paartiidhaan murteessaa jechuudha. Aanaa kana keessatti kennaa sa'aa kan murteessin hundi keessan hiikkoon isaa isiniif gara jennee yaadne jechuudha. Kennaa sa'aa kennaa kaleessa kan ta'anii fi isaa irraa kan hinnes namni ariitiidhaan yeroodhaan hiika addaa qaba jechuudha. Karoora keenya kana galma geessuudhaaf hojjetaan mootummaa kun mootora xiqqaa mootora guddaa ta'uu danda'u qabna. Keessattuu waajjirri bulchiinsaa murteessaa jechuudha. Waajjirri bulchiinsaa sirnaan hojii isaa hojjennaan waajjirri paartiidhaa sirnaan hojii isaa hojjennaan biitituun shakkii malee liceete jechuudha. Kanaaf fakkeenyummaa gaarii waajjira bulchiinsaatirraa waajjira paartiitirraa namni fudhachuu qaba malee fakkeenya nuti seektararraa fudhachuu illee qabnu. Kanaaf aanaa fadis faayisuudhaaf aanaa fadis aanota moodela keessa jirra. Godinni Harargee ammas immoo akka Oromiyaatti badhaafamaadha. Fadisis badhaafamaadha. San keessa ammas immoo hojiiwwan gaggaarii hojjennee aanaa kana fuuldura baasuudhaaf qaamni mana kana keessa jiru murteessaadha jechuudha. Qaamni kun waliin qindooyinee kan hojjennu yoo taate dhugaa dubbachuudhaaf fadisan jijjiirree akka biyyaatti akka godinaatti waamsisuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf kennaa xiqqaa guyyaa irraan tanaa hojjettoota hanga tokko sochii agarsiisan haa keessaa badhaafne malee hojjetaan kun taa'aa jira jechuudha keenyaa miti. Hojjetaan hundi yaa'u nama hundaaf badhaasni hin jiru. Badhaasni nama hundi badhaafamuuf badhaasni kun hojjetee malee hojjetaan kun hundi isaatu badhaafamaadha. Yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yaa obboleeyyan koo gaadaa fi guddaan.